namoonni sun iida booreysuuf akkana godhuutu malatu hin beeytu ati waan wanni waa dalaganiif kana qofaami namoonni hedduun finfinne irratti dhufee iftaarri amma edana 29 iftaara guddaan akka Itoophiyaatti 29 himi garuu karaame 29 iftaarri kun akka fashalu dalaguutu malatu isni gala waan anju iftaarri baay'inni islaamaa keessa mul'atu qoon akka islaamni baay'inni isaa Itoophiyaa keessatti mul'ani namni fedhu waan jiru iftara san fashaltuu ta'uutu mala iida finfinne irra salaatuuf namoonni hedduun deemaa jiru namoonni biyya alaatis itti dhufaa jiru ka'id sagantaa jettu akkana kadhaabe naafi atillee quba qabaatu baan warri qooda irraa fudhatuttuma jiraa beek namni laafan islaamii laafan biyya seenaan jiru sagantaan iidaa tabaay'inni ummataa keessa mul'atu tun akka milkooyneef ta'uutu mala hogganuti fi walid deebin iida maal salaanna obboleeyyan keenya akka dhumanii nuti asii duba yoo salaatu baanne kam goona salaata dhaabaa namni yoo rakkoon itti buute laali filistiinati asiin dhagaa haraatuma asiin taraawii allahu akbar jedhu akkana kadhaabe nama wareeraa ufillee wareertee namallee wareersinaatu rakkoon buute rakkoo sana bira dabruudha dhiirummaa nama ayyaanni kana boodas waan jennu ni dandeenya waa meeqa jechuu dandeenya rakkoon hin jiru yoo gaa guyyuma tokkotti akka danfaraafutti guyyaa tokko fixannee galla jettan malee iida salaanneetis eegaluu ni ta'a akkana kadhaabe ammoo iida fashalsuuf wanni kun waan dalagameef uf eeggannaa nu barbaachisa namoota nuti isfaaltii irratti soomana wajji furre nama musliman ta'in ka kiristaana nutti sharrakee soomana nu wajji fureessanii wajjiin akka wallolluudha wanni barbaadame akka ija walitti baafnu akka ija keessa wallaallu santu barbaadamaa jira ta'uutu mala ani waan ufii yaadu siimu jira san ta'uutu mala idan ajendaa namni bilcheeyse tokko fiixa baasuun hin barbaachisu mufannoon teenya akkuma jirutti ta'e dallansuun teenya akkuma jirutti ta'e wanni nu dhagayamu yoo dhugaa rabbii taate akkuma jirutti ta'e ammoo harka keenyan iida keenyan balleessinu nam tokkoofuun hayyaminaa kana ayyaanni iidaa salaanni isaa golomphatu namni walib bahee wal booreysu irratti nama deemu yoo gartan namni sun nama ajjeesanii wajji tokkumaa beekitu kun ayyaana islaama ajjeesu deema sun nama ajjeeseemi kun ayyaana islaama ajjeesu deema akkasitti beekitu la ta'khudhunna ala yadi adh-dhalim nama waa balleessu deemuun harka qabu barbaadu aarree jirra mufannee jirra qalbiin nu cabxee jirti beekamaa laakiin qalbi cabasan magaaluma teenya gabbuufnee kunis asii rabshaa godhee hararis achi magaalaa rabbashee hawannitis rabbashee adaamas finfinneetis muraanni jara sanii guutamee jechuu gaafa nasi galee uf eeggannaan deemu nu barbaachisa ayyaana keenya kabajaan baana kabajaan galla tokko nama wardiyyaa ayyaana iidaa ta'uu qaba nama gara malee deemu sagalee isaa gara malee deemu yoo waa balleessuu deemu namni isa bira jiru dhaabbu jechuun danda'u qaba waan godhu namni islaamaa wal mariyatee godha malee akkanumatti tuutumti takka waan feetu rabbiin bar wa amruhum shuuraa baynahum jeebal gaafa mooxaasan magaalaan tun guutuun dirree iidatti hiriiran bane maal jedhan wal mariyannee osoo geebni tokko hin jigin hiriira baanee galle sagalee teenya dhageessifne namni hoggaa waa hojjetu wal mariyatee waa hojjetu namni waan takka ergaa hogga dabartu namni gandaan lafaa tufjuu kun rakkoo qaba akkasi beekite gandaan bakka jiruun eenyutu isaan tokko taatare eenyu islaamummaan nama itti gaafatamu hin qabdu magaalaa tana ulamaa jira hayyootaa jira majlis dhimma islaamaa jira namni ganda keessatti namni dire dhawaa keessa jiru majlisa dire dhawaa wajji deemuu qaba ulamaa dire dhawaa wajji deemuu qaba dire dhawaa keessa taa'a nama biroo wajji walitti hidhatee ajandaa achi asitti noofa yoo je tokkoffaa rakkoo hawaasummaa isa jira mataa isaatiif sheekha tokko khaxarafa Itoophiyaa jiru ajaja sheekha saniitiin dire dhawaa keessa deemu namni yoo jiraat kuni dubbii ergaa birootu kun ergaa birootu akka nama diiniif laffa ufin fakkeessina hadaraa wanni isinii waan akka nama hawwii diiniif deemuu ufin fakkeessanii dogoggorsanii islaamallee dogoggoraan godhina iida teenya booda
hiriira baana yoo jennu wal mari'annee qindeessinee nama hiriira san itti gaafatama fudhatu goonee bulchiinsa mootummaa Dirree Dhawaa beeksifnee hiriirri keenya asirraa ka'ee ilaa asii deema mariin namni waa dalagatu akkanuma gandaan ori'uun nutillee rakkoof nu saaxila nama achitti du'ee dhabne khabiroo irratti dabaluu nu barbaachisa akkasiif deemna jechuudha nama hidhamu irratti dabaluu khaduu irratti dabaluu jechuudha achii du'etti khahidhaa dabaluu jechuudha hiikaan qabu hin gowwoomina balaan dhuftee jirti akkatti keessa dabarru fala godhuu barbaada Itoophiyaa guutuudha Dirree Dhawaa qofaan Itoophiyaa guutuun islaamni bakka jirurraa tasgabbiidhaan waan kanatti deemu jira ayyaana iidaa akka ayyaana iidaa nu harkatti booreysuudhaaf dhagaa nu jidduu darban namni dhagaa magaalaa yoo rabshaatti kaasuu feete dhaguma jidduu darbita ni beektaa magaalaa wallolchiisu dhaguma jidduu darbita magaalaa nagayaa meeqa irraa bu'i dabali jetti ta nagaa waccu tana dhagaa jidduu darbinaa magaalaa lolli bu'ee beeku kana magaalaa silaa isaanuu dafanii butamanii sabriin qabanii ja'amee dhagaan nu jidduu darbame ni be namu wal mazzanu jira nu arganii jiran akka batachaa taanee dhiirti namni oollaa keetii yoo si hubate bareedaa mi beek yoo si hubate kana ta'a namni dhaguma xiqqaa tokko si ol darba wili inni ni kuta atumaatu oofa dalagaan isaa deemaa jirti inni galeettaa fayyaada ija mana taa'ee fayyaada ija dalagaan deemaa jirti dhaguma tokko jidduu darbee dalagaa qabsiise galeettaa lulluqate ni beeka akka taane nu bare namni wal barree jiran gizee hunda akkana haffallinaan beekamuun bareedaame tasgabbii barbaachisa jaarsa taa'ee manguddummaa haasa'uu dhufee tokko gurratti haasa'e ilmi kee du'e jeeni shoofa amma dubbiin hamaa garte jaarsa dhiiga ummataa taa'ee haasa'uu jiru deema awwaalaa jeeni haasawa isaa achumarraatti deebi'e jaarsa shoof namni yoggaa waa dalagu miiruma xixiqqaa tokko waalaqaa ooluun bareedaadhaame waan boru wal'aanuu dandeenye ofirratti dalayna dura kanaafuu iiddi teenya tasgabbiin baana tasgabbiin galla sagaleen mufannoodha rakkoon irratti dalagamtee wal mari'annee qindeessinee ayyaana guddaa ofirra dabarsinee akkana hooganaame mariidhaan hojjanna waan hojjannu mariidhaan hojjanna wanni hojjannu ma zimbiloo batachaa ta'uu qabu odoo gaafa mooxaa san iyyansi keenya sun hujirra oole kun hin dhufu ture yarra laaffisanii gaafa san qaamni dhimmi ilaalchisuun zeeroon abbaasanii waan san dhiisutu tana horeedu yoo iyyansaa gaafa sin nurraa nafnee beeku iyyansummaan iyyunu kunu ka bu'aa buusu tahuu qaba mariidhaan goone ka ergaa of keessaa qabu ka bakka ga'u ta'uu qaba malee ayyaanuma keenya ka iidaa balleessinee ollaa keenya wajji waliin muufannee warra biyya bulchu wajji waliin muufannee dachii waliin laayinee guyyaa as deemu gana teenya wal'aan namoota san wal'aan akkas hin taanu nama dhagaa jidduu darbanii baara isaan ta'uun feesisu iiddi teenya tasgabbiin baana tasgabbiin galla ollaa wajji nagaya qabna namni rakkoo dalage bakka jiru jira kanuma kanaami abbaan rakkoo dalage achitti mootummaa yoo jala deemtee dhugaa jirtu bakka kanatti hin baafne rakkoo as booda jirtu tan wal xaxaa deemu nu dura isaan rakkiftitu nu dura isaan rakkisuu teessi biyya rakkisuu teessi ana bifaan laalee deemnee ayyaana keenya tasgabbiin akka adda gallu jechuu barbaada jazakumullahu khair